rakkoo tokko qabu jedhati hojiidhaaf. Seena. Dagoon aljichi akkasii yaadamti dhugaa. Akkasii yaadamti. Akka nu yaadne miti. Maal inni kun? Waayyuu min dagoo dhugaa akkasii yaadamti lakkam beektaa. Ichi satuu hojii. Nattaasee maal dagoon? Maalan? Dhugaa miti dagoo dhugaa akkasii yaadamti jechi la hojiif dhala kan hin barbaade malee dhugaa la akkasii yaadamni dagoo dhugaa. Hojii maaliif hojiif si barbaade akkasitti sun gochuu akkasii yaad miti dhugaa la akkasii yaadamti jechi la dhugaa ittimi maal taati ittimi. Maal itti maal ijaar argaarra? Maal itti? Taate ture jaalallee nama biraa maal fuuta boleesoo. Jaalallee nama maali? Jaalallee koo biraa maal fuutu sin asaara jira miti deemaa. Isheetu jaalallee kee. Eenyutu sakal natti hin bu'in nagaamni ni kun hojiif da daarektaraadhaan fiilmii keessatti kaasisu gochuun barbaade timi. Maal taatati maal itti ma? Sitti maan ture miti eenyu sodaatati maal maal irraa qabdu? Karaan hin beekne fiilmii hojjettaat. Lakki dhugaa lakki laarra akkas karaarratti na argee lakki ani koo maata kana gaamni sammuun keessatti na beekta. Maal chaarte? Na beekta mana. Karaarratti na argee moo maalitti? Jaalallee qabneet. Yeroo baay'ee waan baay'ee wajjin dabarsinee nu. Amma ati bira geesse maali fi soba akkas goota amati nama akkasiidha. Lafa isatti beekuun qabu. Kunoo jaalallee ishee jira miti. Maal keedha salmaanni? Maal asaartati? Lakki miti dhugaa lakki laa miti dagoo lafa isa beeku tokko iyyuu hin qaban. Dagoo anattaasee mee? Oona isatti iyyuu san beekuun. Isatti si beekatti mi? Timi isa dhugaa isatti beekatti immoo sobii. Eessatti wal beekna beektaa? Ani fate iddootti wal beekne hin qabnu. Ani fate jaalallee turre. Waan meeqa wajjin dabarsine waan meeqa wajjin goone. Isaaniin har'a naganuu kee dhagaa isaan bukkeetti naganuu kee isaan argatte. Maal kee dhugaa dagoo ko dhugaan soba dhugaa. Abbadhu dagoo kos maali boonaa ko maal jechuu dhiise obboleessa ko ati lafatti ishee beektu qofa nutti. Mucaan kun ni jaalallee riyyaa koodha. Ji'a 5 ji'a 6 wajjin ta'anii rooyeessatti bartee har'a jaalallee godhatati isheedha. Eessatti akka bare sitti mu jalqaba gaafa wal barree jedhee akkasitti mun barbaadde iseen jaalallee kooti. Maalti jaalallee kee godhe kan? Callisi raabbadhu ture jaalallee godhata maalin callisa jaalallee namaadhaan of takkamti jaalallee godhata. Jaalallee godha isheen. Ati eessatti sabeetta raabbadhu maaliif nu watti jinati nu deebisa. Kun astin argeera astin si argeetti misa dhugaa satti. Maal godhii dhungachuuf itti rarraa tareet? Achi ka dhumeerra. Boqonnaa kennaa fi mee jaalallee koof maal taatan isin? Maalti jaalallee kee godhe? Jaalallee godhata rarroota. Kana gantuu akkasii duukaa dhaabbattee sayyuu. Gantuu minaan dagoo dhugaa. Gantuu si caalu hin jiru. Kun astin argiini fiilmii way fin kasi si godha jedhee maal taate dhugaa isaatti mirabbee jireenya koo jee qaarta beektamni. Callisi. Lafanti beekuun hin qabu dhugaa lafatti dagoo. beektuun hin qabdu taanaan namni akkamitti lafaa kee nama arra argeen jaalallee koodhe. Kun astin argiina dhugaa dha. Asitti agarteen obboleessa ko. Maaliin asitti argee? Deemasiiti amma jaalallee riyyaa ko biraatiin addee. Ati maalitti qabda? Ati callisi meef qabime? Naa deemin siin jedhe nurraan ittiin deemsistu seena nurraa ittiin deemsistu seena. Narraa deemaa mee sin yeroo gaarii qabaachaa turre nurraa deema. Deemasiiti. Eessatti si beekan deemasi. Deemi. Waan meeqatu wajjin dabarsine waan meeqatu wajjin goonu. Deemi. Gantuudha isheet gantuu. Sida gantuun deemasiiteet. Ati callisi. Dhugaa dagoo akkati yaadamni dhugaa. Akkati yaaddan jedhin dagoon maal asii fana dhaabu? Yaadamni kaa akkasi yaadamni lakki kun astin argee fiilmii way akkasii si godha naan jedhe. Ni way akkasii si godha taayoo akkasitti rarraatee dhungachuuf maal seena dhugaa nama akkasii sin seena ni hin jaallattan seeriyaa qooni bar. Lakki dhugaa jechi baay'ee dhugaa lakki. Callee silaameetu fiilmiif akkasii si godhate ani beekuun qabuun. Lakki har'a nargee. Ani jaalalleen kee beekuun qabuun. Beektamni boona lakki akkan fiilmii hojjechuu yaaladhu beektamni garuu astin argee ganaa sitti ni maam. Maaliin dhiisa kana? Gantuudha kun dhugaa. Lakki dagoo akkasitti naasaamu akkasitti naasaamu akkasitti naasaamu tasgabbaata. Maaliin tasgabbaa? Balleessite miti maal goota ammati. Balleessaa ishee tokko lama tuutee hin dhiifamaam rakkinaan qabu. Maal amma jireenya kee keessaatti baafattee dhiistu naati ishee nama akkasii duukaa maal hojjetta jireenya kee keessaan baastaan dhiista nama akkasii duukaa maali amma maal godhette duukaa sota amma isheen dhungatutti si ilaallu nurra ture ma. Dhugaa lakki lafanti beekuun qabu kun laasumatti nargeen dhugaa maal dagu noomti illee si bukkee dhufaa jiramne lafanti isa beekuun qabu dhugaa. Maaliin si waamen ree hiriyaa koo argedheeni jaalallee kee argedheen fide akkati jaalallee dibiraa qabdu maatti hin beekani seena nama akkasii sin seene mali garuu. Akkasumni dhugaa. Yuu kanumti na dhibe hiriisuu dideme utuu iji keenya akkasiin iji keenya si ilaallu jaalalleen kasi yaadee si arguu dhufee sin jaalladha utuun si duukaa jiraadheeti utuu abbaa manaa koo boorii abbaa ijoollee koo boorii jettee haasa'uun kee haasaadha fiilmiidha inni ilaalla rakkinan qabu. Fiilmii sangaa kam keessatti lafatti dhungachuuf kan akkas ta'an fiilmii isa kam keessatti agarree beekna nu. Irraa callismeetiin tara kanan. Jeeta. Maal taate? Lakki si durbiin naamtu dhiisi. Ati garuu baga hamma kee barree dhugaa baga hamma kee barree seena dhiisi. Ani kun lakki akkas Narraa callisi bakka sigaa. Narraa callisi. Dhiisi ati kottu gallee asunaati dhiisi ani taaseen dhufaati deemi. Isa koo duraa deemi. Ani taaseen dhufaati deemi. Deemi boona dhiisi bakka ati dhiisi. Ati garuu
bagan hamma kee bareesi baga hamma kee bareeri yaan kos na dhageessetta miti ati silumayyuu gaafa jireenyuma kee gaafa ilaalu nama akkamii akkati taate bareeranii hiriyyaan koo amma bareera galata waaqayyo haa ta'u lafuma miilli keenya ejjete lammaffaa dhufteenaan lafuma iddooma nu dhaabbannu dhufteenaan Asli isaa argim dagu. asitti isaa garte taana maal akkasitti sirraa asare maaf inni immoo jaalallee kodha siin jedhare Lafa isatti beekun qabu. namna kamitti irra nama arga jaalallee kodha ishii joko duraatiin haa badee laal sirraa qabeera nammoo fi kun ija keessatti yaamsala seena ija koo duraa sokkin siin jedhe agarteetta miti nama amanuu waan humti jedhamu sirrii miti otuun nama himan namaniin hedhesee meeqan sitti himan nama amanuu waanti jedhamu sirrii miti beekta miti meetiin akka sana bara amma nu duukaa jiraatutti jaalallee hin qabu waa tokko hin qabu nuun jedhaa baatee hammuma kana jaalallee fidattee dhufti. Ammani yoomin akkasee anoo akkuma ishee jaalladhu na jaallatte amaniin duukaa jiraadha akka isheen dhiira kanatti rarra'utu maalatti hin beekan. Isa immoo akkamitti nama amanuu waan humti jedhamu durumayyuu sirrii miti. Maafini namanu nan jaalladha. Egaa xiqqeessii gaafa jaallattus gaafa amantus xiqqeessii jaalladhu xiqqeessiitii maal ta'e naan jedhaan baane ati meetiidhaan. Anillee yoom akkas ta'a dheeraa dhooko. Ofii makkee irratti gaafa akkas ta'u amma. Tole amma kan maal godhuu barbaaddeeti? Amma garaa kee kutatee taaf miti. Baastee taaf miti of keessa. Arra'oo? Arra'ee. Maali kanaafuu isheen akkas taatu maali yani baay'ee na dhibde beekta miti. Ani in amaniin iyyuun siin jedhe malee ani amma kanatti sadarkaa kanarra geesse dheeyyaan. Tisimmoo naariin tasgabbaa hin mudata wanta akkasii jireenya keessatti hin mudata. Jireenya keessa kutaa jireenyaa keessa tokko dha wanta akkasii hin mudata eessattuu hin mudata. Tolee haa tokko hin gaddiin. Rakkoon qabu. Haa tokko hin sodaatiin. Atau na jabeessaa arsari? Maaliif hin sin jajjabeessu re? Na jira dhume tashiteetta. Adeemnu re? Mama tokko qofa naa godha daraa dhoo. Maal sii godhu? Isumatti dhudhu sana dhugee addunyaa mate argaa turte sana arguun barbaada. Agartee dhugaatii kee dhudhaa. Silaafuu waan akkasii kan nama irraanfachiisu isa dhaamsitti meeraaman sirumayyuu. Mana dinqiin si geessane. Mana dinqiin si geessane. Mana dinqiin si geessa. Nagaadha akkama dara dura fidu. Maal isaatii beekan naaf dheessee eeganasi. Maamna barbaadde manatti bira. Ammati waan haa goota dhugaadha. Waan sirrii tokko akka naa gootu sun si barbaada. Maafan siin godhu bolesse kee bitee. Oolmaa manaaf oolta. Oolmaa guddaa tokko naaf oolta. Kan mun siin jedhu hunduma isaa naaf. Rakkoo hin qabu siif. Seenaa beekta. Meektii beekta. Boonaa keenyas beekta. Jaanjaa kee. Baay'ee mal rakkadhe dhugaadhaatti. Baay'ee ma bakka baay'ee na dhiphisaa. Maal rakkoo jira? Maal dhageetta? Seenaan boonaan jaallata. Nama dabiraa jaallata. Kanaafiyyuu boonaan akka inni ishee dhiisuun barbaadama. Kan boonaan ishee dhiisuu danda'u immoo anaaf sii wal biratti agartee hin beektu amma ishee. Boonaan if anaaf siin hin beeku reefu dhiyoo wal barra hin qorqoorroo tokko naannoo qorqoorroo tokkotti. Ariifadhuu xumuri gaa waan goonu goone. Hin deemna nattaa. Isheen akka jaalallee isheetti nattaasee ittiin jirta. Akka jaalallee keetti. Saboda haasaa isheen jalqabdu boonaan fidee dhufa. Bahee dheeraan manaati. Hin dhufa mitiin isumaan fidee dhufa. Akka jaalallee keetti taasise isumaan sitti agarsiisa. Dhaabadhee manitti agarsiisa. Hoyyoo isheenuu nama duukaa ta'e. Sana booddee dhuma ishee jala maal naa goota beektaa? Amma muumee sin jaalladha biitiin na dhungadhu. Akka isheen si dhungachuu fattuudha. Isheen si didde immoo maalii na dhungattuumi fakkeenya dhaabta. Maal aartiidha ka? Aartiidha. Saboddee garaa isheen akka jettu boonaa hin argaa. Lolee adda ba'amu qaba. Ani nagaa argadhe immoo nagaan argadhe. Ati nagaa akka argattuuf waan danda'u duubaan godha. Natti aman. Ani olmaan diikee olmaan keessa irra baay'ate inni annamma baatti ture namni bilaa fi beela. Bilbilis hin deemu. Waamera. Ayi seena. Nagaa bultee. Safara keessaniin jira mi garbee meessi dubbisee darbuu edheeni. Ammatti jechaadha. As dhaabbadhuutee gala. Asuma. Asiin dhufti isheenii. As dhaabbadhuuti. Lola kun asuma kana dhaabbadhuuti. Karaa kana irratti waan gootu godhe. Tole. Nagattee hin deemin. Kana jalqabee dhagu. Fiilmiitti jalqabaartu kana garuu si dursuun qabaanu.
maal taate nagaaman moo maayida galgala wajjin turre miti lubbu wajjin bulle wajjin ciree nyaanneerra maammi kan kun immaa yaaduu qofan ta'u waan biraatiin maatiin mana ajjeesuu barbaadde ta'edha moo nama sii kaffalee jira mucaa kana ajjeesiin jedhee eda galgala wajjin bulleen sa'aatii 12 qaba maal kanneen daasuun qofti ati garuu dhugaa namoonni akka keeteetuma addunyaa kana irratti baay'ateera etuma nu hundumti keenya addunyaa kana irra jiraannu nama akka keetii ta'an irratti silaafin addunyaan kun guddattee soma geessi onneem akka keetii namoonni qabu addunyaa kana irra jiraa garuu namni kan biraan sinal ati immoo kanuma jaalaluma koo namantu maal godhee sitti amansiisaan akkan si jaaladhu biiftuu waa tokko qofa na dhaggeeffadhu ilaa irra deddeebi'essa 55 irra deddeebi'ee siinan jedhaa baay'ee man si jaaladha maanni wanti barbaade boolla lixu maanni namni kan biraan siina maal gochaata maal gochaara re maal gochaara maal haasaa oolte gurra godha dubula haasaa turte isa dhimma keedha bilbila haasaa turte siyaamaneera dhageera swaan hundasaa garuu jechaa turte hundasaa tokko achi dhaabbadhe dhaggeeffachaa oole baay'ee dhibeera maaf nanni bu meetiin hiyyaa koodha baay'een jaaladhaan hin meetidha akkamti meetirratti kana gootate meetiin anaaf immoo jaalallee koodha eeyyeena garuu waan tokko isheef dhiphachaa jirtu waan tokko isheef yaadaan jirtu kanaaf maal godhure maal godhuun maalidha maal jechuudha meetiif yaaddooti miidhamuun meetisiin sin ilaallatu baay'ee natti akka yaarti si galaaraa garuu eeyyeeno sittin iyyaara baalageedha haramanii akkamitti akkas gooteti seenaa waa tokko sittamo haasaan kee kun hundumti isaan lafa duwwaa ati waraabdee sirba faa gootee gaariidha malee eekamsan akkasii sirraan bareedu ishee nagadhiisi bo citii gee waan hin beekne sitti fakkaatamas dhugaa citii maali jechuun waa'ee koo citii maali onneen keenya jaalataa sammuun kee immoo eenyutti haasaa jira onneen keenya faana jira onneen kee kan inni jedhu waan biraa sammuun kee kan inni jedhu waan biraa arrabni kee kan inni dubbatu waan biraa isin nama meeqaa walumaa gala nama 3 taatu namni itti barbaadu nama kan biraa halkan abduutiin kan argaa kanatti argaa bultu dhiira kan biraa ay carraa makee kana garuu akkam godhu garuu maal godhu wanti hundumtuu harka nama kan biraa keessa jira abbaa harka kanaa baruun barbaadda sirriitti harka kun maal sitti fakkaata harka eenyu sitti fakkaata harka kiyya harka kana keessa inni sunis jira inni kunis jira dhaguma boonaa barbaaddati dhaguu barbaaddan dhagoon harka kana keessa jira maal jechuudha akka dhagoon kan keetti barbaaddani walumaa gala eeyyimaa fan hin barbaadure boonaa raadda boon barbaadani kanumadha sitti meeraa dhagoo kan kee gochuu kan danda'u eenyudha kiyya akkamittiin kan gochuu dandeessanatti akkamitti kan kee gochuu danda'u akkamitti akka kan kee gochuu danda'u sittamoo ilaa boona ajjini walloleera kan boona ajjini wallolee wal fixeeras garuu dhagoo akkamitti harka koo keessa gashuu dandeessa boona ajjini akkamitti wallooltanis isa inni seenaa dheeraadha waan si ilaallatu hin qabu ammoo waan tanaa gochuu barbaaddu mistira kee kanan si dhossa ati immoo dhagoo harka koo keessa gashita inni kun waan salphaadha dhagoon meetii baay'ee akka inni jaallatu beeka meetii irraa fagaachuus hin barbaadu mitimoo atis beekta dhagoon onneen isaa bira jira meetii bira jira akkas jechuun immoo dhagoof meetii gargar fageessinaa eenyu gidduu gala jechuudha situ gidduu galaa jechuudha akkas taanaan immoo dhagoon kan eenyu dharee meetiin kan eenyudha kan kee kan koodha jechuudha kanaafuu karaa salphaa dhumeera moo dhume citii ati qabduuf citii hin qabu garaagarummaan isaa maal dharee kana sakaan waan amma dhageessi baay'ee isaan dubbata taanaan immoo wanti baay'ee isaan immoo akka dhadhaa ibidda buute akka inni ta'u beeku dhagoo mitiiti meetiitti naftu ati tole akkas tolee gala meetiin sirtiree meetii barbaacha dhufee ayi meetii as keessatti kan isheen sirriitti kana eeginaan jettee akka mana dhaatti erga sila sa'aatii meeqaatti kaasee as keessan ta'a ammoo kan oluftee ati naasufsiistee naasee malee haasaa ofiixeen oolan maxinoof malee Sen mas deebi'aan jirtu wayidha. Nandee warqa moo saayitiinis deebi'eera. Lakki ndaanu cufnee baana argasiin booddee moo kolfiisee fuutee fi galtamaa jechuudha. Anas keessa taa'u na dhiqisee mana ajjeesu fedha. Kottu qaba qaatti bilbila. Qollofeessitti laaddu. Ishee seera ina. Stabarsiisteetti. Fuudhanii.
Qoraasa kanaan ol galchaa. dadhabeera jira. Uffee du'eera. Maal taate? Maal kiyyaa mana qubaa keessatti deemte? Maali waa kaffaluun deeme? Qulfee harkafteetta? Qulfee harkafteera. Maal taate reet? Maal taate naan jettaa eessayyuu har'a salphinaan salphadheetu agartee taate. Gammadeeras haariiras. Jii kara kamta kan citu wallaale gammaduun haaruu jedhee si gaafachuu. Maal dhaantichi? Manni namticha tokko dhufee dhaabee akka fiilmii hojjechuu barbaadu beektagaa. Na dhaabee fiilmii hojjechuu hin dandeessaa maalodhaa jennaan nan hojjedhaan jedhee nachi booddee natti agarsiisa dandeettii kee ilaalaa maal jedhee sin jaalladha maalodha jedhee itti xibexxiban. Maal taaree naan jettee achi booddee dhumarratti waan ta'e wayii keessa jiraa achi na dhungachuuf natti hettaa naan jedhe. Gaafa dhungachuuf akkas ta'edhu dagoofaan nan gubadhe. Bonaan sochiin ture? Bonaan dhimma isaadha. Waan boona waan leelalla tanaan. Bonaan dhimma isaadha. Jaalalli keedhaan bonaan? Bonaan jigololutti baay'ee gammadaan jira mana. Sabni manaan kan naa argaa. Dagoon na argila dagoon na arge. Anuma dagojjii walloluu hin barbaadu. Maalo seenaati maraatti ittaan. Maraatti itta dhugaa rabbi. Deemi ilaalami maraatti maraatti itta. Boonas jaalalli kee dhiistee waa'ee dagoo fayyadamu. Ani gosa gammadaan jira. Isa gammadu moo? Isa dagoon na lole haaru. Gara kamta kan citu gaafachuu fedheedha. Akka gootu gara kamta akka citu immoo aari. Maaliif jedhata jaalalleen keessi taareera. Aan waa'een boona dhimma mataa isaa dagoon nattaaruudha malee nan kan naarsaa. Siina maraachuudhaati dagoon maal keedha maal aarii dhiisi maaltu si laallata si. Maal sagashi. Dagoon hin jaallatu. Inni garuu sin jaallatu kaa. Michi garuu eessa dhaqoy. Maattan isa beekaa sayyuu gaafa dagoon fana bukkee gaa'in immoo maledha. Sasilaa hani hojiif si barbaade maal jedhu. Jaalallee kun an jedhe. Sin jaalladha naan jedhe. Deemna irraa sin beeku gaafa jedhu maal dhagaa. Galtuu naan jedhe na arabsiisu. Qoymi akkamitti arsi argee jaalalli kodhis jechuu danda'a. Moo siinana sobaar taanaanis? Maalisi sobaas meetu siin immoo maalisi sobaga? Maalladha akkamitti arsi argee jaalalli kodha jechuu danda'a mucaan kun? Ani beeku waa matee tokko karoorfatee dhufe waansa. Eessattis beeka ol beektu moo kanaan dura? Naan lafatti isa beeku tokko iyyuu qabu dhugaa. Garuu siinana sobaar tamti? Maali mee tokko dhuguma anasi soba? Seena. Dhugaa mee tokko giita. Akkamitti nama naa kana? Akkamitti arsi argee jaalalli kodhis jechuu danda'a? Waan lafatti beeku qabu waachumatti na argee nama akkasiin barbaada sana booddee gaafa isaan dhufan immoo sin jaalladha. Jaalallee godhatee ilaan jedha. Ani lafan sabee kuyi tokko iyyuu qabu dhangaggaan kun. Maan jedhu aan wanta jiru nan harkaa bade. Masamni dagoo akka tarka koo keessa gashadhu beekanooti. Malee akka itti dhiifama boonaa gaafattu yaadaan jirtu hin ta'e. Maal jechuudha maaliif dhiifama gaafadha? Ani sarara daboo kottu baay'ee gammadeera. Dhugaamoo? Dhugaa yoomiyyuu taanaan immoo daboon kan godha. Harka koo keessa nan gashadha. Yaadii nargita. Amma kee miidhadhabeera akka hin galla.